Aadaa Islaamaa maal nurraa balleessite, maal nurraa hanqatte, maal hidhatte, aadaan Islaamaa maal nurraa hidhatte jennaan ayyaana irreechaa jala deemna. Ayyaana gubaa jedhama masqala. Masqalli nuun kabeen warra Ortodoksii masqala dha. Masqalli illee seenaa mataa ofii kan warra Ortodoksii qaba. San himatanii guban. Gubaa Oromoo jedhanii masqalli eessaan kan Oromoo ta'e ammoo. Mee yaa jamaa Islaamaa achi keessatti dogoggortan. Oromoon gubaa qabaa wayittan takkaa gubaa san hin dhageenyellee aadaa abaaboo akaakoo gaafannee argineerra. Kallachaa bokkuu keessaa namoota maanguddoo durii kan umrii dheeraa mara dubbifnee argineerra. Takka masqalli aadaa Oromoo ta'e hin beeku. Eessaan sunillee ammoo luutee karaa kanaan dhufee gubaa Oromoo jedhanii masqalli aadaa Oromootu ta'e Oromoon ammoo duru warrumaa dhawaamaatu warrumaa waaqeffataadhaanuu hin gubu masqala waan jedhan gubaa san hin qaban. Sanitti moodarni godhanii itti fooyyessan malee. Kanaafuu beekadhaa eeggadhaa yaa jamaa Islaamaa ka achi keessatti hirmaannaa qabdu. Ka achi keessa oolte. Ka ayyaana waliin ayyaaneffattu. Ka Oromoo kana tokko godha jettu. Yoo Islaama taate. Yoo Islaamummaatti ka amantu taate. Yoo kita ka diini Rabbi baradhu na orgamu karaan kun karaa ani deemuu qabu karaa ani deemuu hin qabne baradhuufi fu'aadha. Yoo ammoo barachuu haga hin dandeenye taate gaafadhu warra barate wanni kun na baasa hin baasu. Eega Islaama ta'e. Qibla garagalee eega akka salaatu taate. Eega soomu taate. Eega zaka baasu taate. Eega ammoo hajjii ka deemu taate. Eega kana maraanuu hundeen Islaamummaa tiyya jedhee Rabbii tokkochatti amane. Rabbiin biraa Rabbii tokkocha malee hin jiru, gabbaramaan biraa hin jiru, Rabbii tokkocha malee jettee nama amane taate shahaadaati ofirra dhuf jalaa hin diigin. Harka meeqa waajiba keessatti marraa 17 guyyaa keessa yoo salaattu ihdina siraatal mustaqiim jetta. Na qajeelchi karaa diriiraarra na kaa'i. Siraatal ladhiina an'amta alayhim karaa warra ati qananiiftee shuhadaa, siddiiqoota, saalihoota, ambiyoota kanii irra na kaa'i. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب كرا ورا كذلنتي كاينتين سمو كرا يهودا ولا الضالين كرا ورا جلتين كريستان مجوس ورا غرا غرا عام وان كنين هندا قبته كرا ورا جلتين كاينتين را نكاي يتي آمين يا رب نرى يبلتت سجود بعد gaafa karaa warra kanaa hin ta'in irra nakaa jettee salaattu. Salaata irraa baatee ammoo karaa warra kanaa jala yoo deemte maal faallessite? Uma Rabbii kadhattee Rabbii sujuudaatu kana diide jecha. Fagoolleen deemine kun arraba kan keera jette ganama galgala salaata yoo salaattu kadhattu kam kalaam keera jettu. كما إنما واجب الكفر كيسات برا وتر برا بيكا ربي قافت سنة ليه دبلتين سنة لفراتين تبلي كدبل كراكنا ديدت ربابوتت سنة ورا أوام جل ديمات يوكان عادة يتا يوكان أمانتي يتا كنا عادة يتا يوكان أمو أمانتي يتا سينجر أنا أتمان لي أكسر كونفيس تاتي ديم رماتي ديم تأكسر أوكي عادة ما روتاي aadaa jaahilaa jala deemna moo aadaa Islaamaa jala deemna? Aadaan Oromoo qabdu Islaamaa waliin galtu hin jirti yoo jenne aadaan sun karaa bitu Oromoo tama Islaamaa jecha. Maaliif jennaan Oromoon asliin isii akka seenaa irraa dhageenyutti Islaamaa turtee Islaamaa irraa olbaanii keessaa dhumatteet deebitee jaahilummaa dachaateet aawummaa sana dachaateet jechaan hin jirti. San keessaa amma fakkeenyaa maallim jedhan maallim amma warri sirna gadaa jedhamu kuni faarsu kuni warra beente baru tokko argee jira ka isin dabarsan warra maalim jedhamena hinene bakkee irraa dhufte laa maalim jedhan maalim kun maal kayoo abaare rabbi irraa dhago geessu ka dhaba god kayoo eebbisillee tolchu jedhan warra araba gurraachaa jedhan warra araba gurraachaa kun qabinne dhiiroo warra araba gurraachaa jedhan ammoo fokkisa laala akkata maan itti barreessan kaaniyyuu kanaafuu isaan kunniin warra waa ijaa dhagahu jedhan si galte ka warra ekeraa dubbisuu jedhan ammoo astaghfirullah
warra ekeraa dubbisu. Ekeraa dubbisanii warra maatiin raaduu isanii gahan waan ekeraa jechaan nama du'e qabrii dhaqanii nama du'e sana haasofsisaniif warra gahan. Abaashin biraa baatee biree asii nama biraa dhuftee bara.